Hoggana humna addaa Suudaan Hamdaan Dagaaloo irratti duuti muramuun labsamee jira. Daddachi Suudaan keessa jiru hoggana addaa humna addaa Suudaan Hamdaan Dagaaloo yakka waraanaa yakka farra namummaa fi duugaa sanyii lixa Daarfuritti hirmaachuun murtii du'aa irratti dabarseeti jira. Daddachi magaalaa waraana mootummaatiin to'atamtee jirtu Poort Suudaan jiru hoggansa RSF Hamdaan Dagaaloo yookaan Hameetii jedhamuun beekamu iddoo inni hin jiretti miseensota gameeyyii RSF 15 biroo waliin murtii du'aa irratti dabarseeti jira. Dhaabbanni Suudaan Founding Alliance kan RSF jala jiru akka jetti daddachi kun fakkeessaadha. Kanaaf yaada irratti kennuun hin barbaachisu jechuun ibsa baase. Daddachi kun ajjeechaa bara 2023 bulchaa naannoo Kaamis Abar kan magaalaa Eljeniinaa keessatti raawwatame fa'aa akka laales ibseeti jira. Daddachi kun namoota 16 biroo namoota nagaa irratti badii hamaa fi saamicha raawwachuun dabalatan manneen barnoota iddoo waaqeffannaa fi manneen jireenyaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwatanii jiran irratti du'a mureeti jira. Kanneen duuti irratti murame keessa obboleessa Hameetii fi hoogganaa itti aanaa Abdurrahmaan Hamdaan Dagaaloo, obboleessa biraa Alkoonii Hamdaan Dagaaloo akkasumas hoogganaa RSF lixa Daarfur Abdurrahmaan Jumaa Barakallaa keessatti argaman. RSF dhimma kana irratti kallattiin yaada hin kennine ta'us kanaan dura himannaa yakka irratti ka'uu hunda haaleeti jira. Abbaan seeraa addaa Suudaan Mahammad Al-Amiin qabeenyi RSF hundi akka to'atamuu fi qondaalonni biyyattii Interpol to'annoo jala akka isaan oolchu ajajeeti jira. Murtiin kun erga waraanni Suudaan eegalee yeroo jalqabaaf hooggantoota RSF irratti kan dabre yoggaa ta'u ta'us gareen kun sababa iddoo bal'aa to'atee jiruuf hojiirra oolmaa murtii kanaaf ifaa miti jaame. Human Rights Watch ibsa baaseen duulli haleellaa Eljeniin keessatti eebilaa hanga sadaasa bara 2023 raawwatame 1000 ajjeesee kanneen 100,000 lakkaa'aman immoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisee jira jee.